السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفيدا وطول كينا أكم نجا فيا قبضني جروف جريني عافيان إبادة أكم نجا بقزاك أنا وجنجين نجي شمر بعده إن شاء الله بقربين سنين جاي عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك سنين جنة كنا قيام برو ويا عيدتي الرمو جلبلتي أجرتي ويا عيد برو تيجي شولا عيد العرفة ويا برو قدام أرجع سن بيت سن guyyaa hajjiiti boru guyyaan agartee salaata waan kana waan taateefi waan agartee soorata agartee iidaaf godhamu hunda isaa daawwattootaa fi kabajamtoota kennaa warroonni fagoon irraa jirtanillee walumaanii du'aa waliin soorannaa warri kaloo ammoo jirtan daawwattootaa fi kabajamtoonni kiyyaa warra chaayinaa lawee tubyala jirtan hundi keessanuyyuu dhuftanii waliin sooranna jechuu barbaadee irra deebiidhaan Eid Mubarak, Eid Mubarak. Ina agartee ida badhaadhinaa ida gammachuu ida agartee gara kaanii ammas soomana irra jirraa soomana kanallee soomana agartee rabbiin nurraa qeebaluu rabbiin nu haa godhu soomana agarteetiin qeebaltii ka agartee dadhabbii namni itti dadhabee sadarkaa guyyaa 10 soomanaa jirraa guyyaa soomana guyyaa 10 kana keessattuu guyyaa halkan edanaa jechuudha ka keessaa irra jabaati namni khayrii kana dalagate agartee zambii amata lama ofirraa dhiqa jechaa agartee sheekotun imhimaa jirtan imhimaa jiranii kana waan ta'eef rabbiin agartee warra zambisan rabbiin warra zambisan nurraa dhiqu rabbiin nu haa godhu tarii agartee warra agartee soomaneetiin qeebaltii argatu rabbiin nu haa godhu iida kana agartee warra agartee bara baraan akkanumatti iidatuu fi gammachuudhaan iidatu tarii ammallee deebi'ee biyya keenyatti warra deebi'ee waliin iidatu rabbiin nu haa godhu iida gammachuu isiniin jedha daawwattoota keenya maatii keessanii fi ahlii keessanii fi firootan keessan hunda waliinuu baga irra deddeebi'ee baga rabbiin isiniin ga'e iida hajjii kana iid mubaarak isiniin jedha anis akkuma sanii maatii kiyya wajjinii iida guyyaa boru kana agartee kabajachuudhaa fi kana taa'ee qofa osoo hin ta'in haadha warra kiyyaa isiillee waan biraa dalaguutti jirti anillee asiin waan haga danda'u foon kan agartee boru ka godhamaa jiruu fi disti godhamu jira agartee affeelli jira foon affeelli jira feera akaawuu jira agartee tiniin ittoo diimatu jira wanni hundi qophaa'ee jaayiza kana qofatu xiqqoo duubatti hafee kan agartee anatu isaan gargaaree tiniin isii gargaaree anillee waliin keessaa qooda gama isaanii kanaallee fudhadha ka jedhuun fi salaateen boodatti akka as deebi'ee tiniin isii tana gargaaruudha gara manaa deebi'ee maatiin kiyyallee asiranii ijoollee har'i maal? Har'a iida. Meeqoota daawwattoota kiyyaanii Eid Mubarak jedhanii kottaati. Bima jettanii daawwattoota kennan. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Akkasanii maatii kiyya wajjin anillee kunoo taa'eetiniin guyyaa iida guyyaa boruu iidessuuf hin deema gara kaaniin isaan hundinuu har'a soomana qabanii tunillee kunoo xiqqoon tunillee soomana qabdi kunillee soomana qaba. Akkuma sanii kun kabiraallee jiru tokkollee ala jiraa jechuudha sun dardara nama guddaadha. Kanaaf akkuma maatii fi ahlii keessanii baga isiniin ga'e warroonni biyya alaa jirtan ammoo agartee bara dhufutti amata dhufutti warra maatii keessa waliin iidatu rabbi isin haa godhu rabbiin agartee ittiin iida badhaadhinaa iida gabbinaa iida agartee gammachuu rabbi isin haa godhu iida agartanii dalagattanii itti isinii dabru rabbiin isin haa godhu jechuu barbaada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ila deebiidhaan Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya akkuma san dubartoonni guyyaa dalagaa oolanii guyyaa har'aatii hedduu tana torbee takka guutuu mana arabaa dalagaa jiranii dadhabbii hedduu qaban jechuudha gara kaaniin eegagalanillee uffata dhiquudhaanii mana qulqulleessuudhaanii waa hedduu dalagaatii dadhabbii hedduu qaban kanaaf nullee gama kennaa warri dhiira taate amma boqonnaa ijaazaa qabna jechuudha dalagaallee ijaazaa fudhannee jirra kalee malee guyyaa dheengada eegajjizaa fudhanne guyyaa 3 har'aanii ijaazaan teenya gara kennan amma guyyaa 12 ijaazaa qabnaan 12tti jum'aan lamallee keessa jira jum'aallee ijaazaa fudhatanii walii galatti guyyaa 14 jechuudha ijaazaan kenna kan boqachuuf deemnu kanaaf lafa taa'urra haadha mana kennaa gammachuudhaan waliin dabarsuudhaaf maatii keenya waliin gammachuudhaan dabarsuudhaaf bakka isin dhaqqabnee bakka isin agartee adda isii walii gadi fiigaa waan jirtuuf jecha gargaaruun nurratti waajibaa jechuu barbaadeeti waan kana waan ta'eef gargaara haadha warra keessanii gargaaradha kun nama dhibu kun waan nama dhibu miti kun foon akkanatti bitamee yoo kan dhufu taate
asuma kaattee tiniin jechuudha ableedhaan kun ablee akkana kana mummuruudha wanni si dhibu takka jirtu yookaan immoo eega bittee fittee wanni si dhibu takka jirtu waan salphaadha bira teettee achumaanuu keessattuun barattaa nu gama kennan jechuudha akka maatii dhibneen beeknu haadha mana kiyyaa yoo isiin dhuftu taate inni gargaaraa amma gargaaraa waan isiin godhi jettuun cinaa tokko isiin mana dalagaa akkuma kiyya ala dalaydee dhufti wayti isiin dhufte oguu isiin matbaqa seentu waliin dhaabadheetiin gargaara jechuudha isiin qofti ka dirqama hin qabdu dirqama isiin irraa qoodatte anillee irraa qoodama jechuu barbaade fakkeenyaaf dubartii takka oguu fuutu mansuunummaa dubartii sanii namni qabu si kan biraatii miti namni jechuudha isi turachuu qaba dubartiin takka manaa ba'uun qabdu haadha mana kayitii eegataati isitti ittiin dalageetiin fuudhee manatti ittiin gala jechuudha ammaaf ammoo biyya arabaa keessa jira biyya ambaa kana keessa waan jiruuf jecha isiin ammallee bakka kenna buutetiin mana ambaa dalaydee sitti galti jechuudha bakka san rakkoo agartee si qunnamuu rakkoolee takka takka sirraa cufuudhaa fi waan kana kanaaf isilee akkuma keessan deemtee bakka keessan buutee dalaydee sittiin galti kanaaf atis teettee mansuulummaa agartee teetillee cinaa qabattee ka isiisanillee dirqama isiisanillee matfaqa dhaabatteetiin waan bahaa jirtuuf jecha atis waan dandeetu mush dirqama distii godhii fi yookaan immoo bishaan waraabii maalii kana osoo hin ta'in homa ta'eeyyuu yoo dandeette distii gochuullee rakkoon qabu bishaan waraabuufillee rakkoon qabu yookaan boombaan qabaanne taate rakkoo takka hin qabu kanaaf haadha mana keetii gargaarii jechuu barbaadeeti kana oguu jedhu kaa qaruuteen hin gargaaraa namni jaartii ofii jaalatu ni gargaaraa namni agartee jaartii ofiitiif kabajaa qabu jaartiin tiyyeen dadhabdii beeku ni gargaara walumaanuu aanaa dabalatee jechuudha gargaaruu qabdanii jechuudha ka kanarraan tare ka abbaa namaanee yoona baxxaaniyaa tuulateetiin ofirraa kan salaanne ka waa takka hin jenne ka ufumarraa jaartiin biraa dalagaa deemtii isiin dalaydee dadhabdee dhufti ammas taa'etuma galgala walitti isiin galte kan intal meetu wanni nyaatan meetu wanni dhugan meetu wanni akkana godhu meetu maal naa gochuu qabda mee akkana naa godhi jimaa naa dhiqi maalii naa godhi ta'isiinuu manni arabaa agartee madaabara godhee gadhiise tana arrallee innillee kormi lukkuu mana keessa taa'eeti isii tana dhiiga dhaaba jechuudha kanan ta'u gabbayee dalagachuu qaba abbaa amaanee dalagadhu gabbayee ka amrii jaartii teetitti afaan hin baniniiti amrii jaartiitti gootu amrii inni dhaqqabda uummata karakkoon qabu ogguu akkana jedhu ka amrii jaartii teetitti hin kennatini miti amrii jaartiin agartee tamaa jaartiin amrii jaasaa gootu haa ta'u garuu bakka isiin dadhabdetti bakka isiin agartee si gargaaruuf bakka ati kuftetti harkaa ol si qabuudhaaf si wajjin dhaabbatutti atammoo amrii addaa tiyyallee dalagii teellee dalagii jechuun waan hin taaneef jechuun biyya namaa kana keessatti yoo namni wal gargaariin agarteetiin gama tokko qabatiniif keessa ba'uu waan hin dandeenyeef jecha kanaaf haadha mana keetii gargaaruu qabda akkanatti taa'ii foon cirii siin jedha akkanatti taa'ii akkani taa'ee foon ciree kana kattan akkani taa'ee foon ciree kanatti akkani foon taa'ee ciru kanatti taa'ii jiri dhama maal yoo nan arrabsitaa yoo komentii jalatti maaltu si naqee maaltu nan naqiin dhama akka keetii kana wajjin rakkanne kunoo akka keetii dhamaa kana waliin rakkanneeti dubartiin nama meeqa jala yaa'aa jirti waan kana waan ta'eef jecha abbaa maanee gargaari haadha mana keetii jechuu barbaada kanaanu akkasumattuu akkuma jirtu sanuunu iid mubaarak baga siin ga'e jechuu barbaada sima kanaanu kanaaf itti jajjabaadhaadha warroonni lafa kaluu jirtan borna bira qadaan na bira akka salaattanii baatanii booda akka salaattanii irraa baatanii gatta akka gorina hululi makoota jechuudha ittima warra gartee dadhabbii qabu dubartiin teessan dadhabbii qabdu arra dhiira qofa waameetii miti haadha warra keetii wajjin koottu maatii kee waliin koottu rakkoon takka hin jirtu bash maama kaaruu bira abbaa chaayinaa laweeftuuf jala bira nyaata dhugaan illee guyyaa iidaa akka gaariitti duraanuu laf jala qopheessee waan qabuuf jecha ammas hunda keessanuu waan danda'u maatii keessan fudhadhaa koottaa abbaa amaanee si qofa mootii dilattee qofa adda gahee fiigaan dhufin haadha amaanee illee fitii koottu walumaa koottaa rakkoon takka hin jirtu agasittuu iid mubaarakiin isinin jenna hordoftoota kiyyaa fi kabajamtoota tiyya ulfaadhaa kabajamaa baga isinin ga'e iid mubaarak isinin jechuu barbaada gama biraatiin aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti guyyaa boruu iidaa
iida guyyaa boru waliin goonu irratti walitti dachaanaa hagasiif ammoo Eid Mubaarak.